maaltu si yaaddessaa? Yaa qabda taanaan maaltu si yaaddessaa? Bakka feetee deemtee hojjechuu dandeessaa. Isaan Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii keenya jalatti argamtan hundumti keessan iddoof lafa jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha hordoftoota amantaa birootiin ashamaa harka fuunee jennee jirra. Egaa akkuma beekamu kana dura viidiyoolee garaagaraa qabannee isin dhiyaachuudhaan beekamna. Har'a immoo viidiyoo adda ta'e wayii isiniif qabadheera. Innis maali jechuun keessaniin oolu viidiyoo kana hamma dhumaatti caqasuudhaani nu faana turtii taasisuu ni dandeessanii. Har'a yuutuubarii kan taate maqaa ishee isheen immoo isitti taa'imtu anis akka isinitti hin eegamu qaamaan wal agarree nama yuutuubarii wajjin hojjedhe keessaa yuutuubarra wal bare keessaa ishee adda dureedha. Qaamaan immoo har'a akkana wal bira geenye gama keessanitti immoo bifa kanaan qabannee dhufneerra. Mee adda duree akkaataa YouTube irra turtee fi kana dura maal argite jira ana malee nagarra. Egaa shawaa hordoftoota kabajamtoota chaanala keenya akkam jirtu? Chaanala keenya immoo keenya akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Egaa baga guyyaa irraa keessa isiniin jechuun jaaladha. Maqaa keenya himachuunis hin barbaachisa yoo ta'e baay'een keessa wal beekna waan ta'eef akkuma wal beeknutti ta'e immoo egaa guyyaa irraa anis obboleessa kee cinaatti argamuudhaaf immoo baay'ee gammadee maaliif hin jennaan warroota yuutuubara hojjetu yookiin wajjin hin dalagaa turre keessaa nama qaamaan argee isaanii jechuudha. Kan jalqabaati ta'u kan lammaffaati laata? Jalqaba. Anna kanaaf like share gochuudhaan nu jajjabeessaa viidiyoo haarallee qabannee dhufuu dandeenya. Sinin jechuun barbaada maaliifini namni tokko viidiyoo barumsa qabu gadhiisutu jira waan hedduu irraa garaagaraa barachuutu jira. Kanaaf viidiyoo haga dhumaatitti yoo dhaggeeffattanii waa hedduu irraa barachuu dandeessu. Nutis immoo waan nama gammachiisu yookiin waan nama barsiisuu danda'u waan dhalli namaa walirraa barachuu danda'u fakkeenya wantoota namaaf ta'anii qabannee dhufuu dandeenya. Kanaaf wanti share like gootanii jechuudha. Video kana irratti ilaallee amma laal maal jedhe wanti haaraalee kan qabannee dhufnu haamileen keenyas hojiidhaaf akka kaka'u yoo isaan video kana subscribe like share yoo godhanii nuti immoo miira keessa seennee baqaallaa waan gaarii waan isin barsiisa jennu qabannee dhufuudhaaf nu kakaasaa jechuudha. Kanaaf gargaarsi keessan nu barbaachisa. Kana duras nu duukaa akka dhaabbataa turtan daganneetii miti haa ta'u malee kan duraarra immoo moor wajjin sa'aatii asfaldiganaa. Sababni isaa namoonni wal fakkaatoon lama wal biratti argamanii yuutuubaroonni lama akkanatti wajjin hojjechuun badaam das biloonya dhugaa dubbachuudhaa fi yuutuubaroota keessaa baradhee wajjin hojjetaa turre gize laayivii sana ta'e bifa garaagaraatiin ishee jalqabaati kan isheen argee annaa baay'ee gammadee jira. Maaliif namni miidiyaa irratti argitee qaamaan gaafa ol argitu immoo moor baay'ee tokko namatti tola. Bilbilaan onlaayiniidhaan wal beekna. Qaamaan immoo akkana wal bira geenyee hin beeknu. Fedhii waaqayyootiin immoo har'a wal bira geenyee viidiyoo wajjin hojjetu viidiyoo hojjechaa jirra jedheetan yaada. Isinillee takka takka keessaniin akkanatti dhufee bakka isin jirtanitti madaamii eeyyamsiisaatii dhufee viidiyoo isin faana hojjedha. Obboleewwan koo qaalii baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Kanaafuu kanatu barbaachisaa viidiyoo haaraadhaan walitti yoo deebine maaliif namni tokko waan tokko walirraa barata. Kana malees immoo warreen haftanillee akka wal barannee akka immoo qaama wal argine waan hedduu walirraa barannu abdii guutuun qaba jechuudha. Viidiyoo gaarii viidiyoo nama barsiisuu danda'ullee isinirraas barachuun isinis immoo deebitanii nurraa barachuun dirqama jechuudha. Inni guddaan maalidha? Jechuun rakkoo hin qabu. Kanaaf yaadallee harka balleessaa jira argitanii. Yani waa himuudhaaf hankee waan sanillee akka citiidhaan qabii naan jedhee na qonxote itti dhiise jechuudha. Kanaafuu
Viidiyoo isa lammaffaa irratti wanti haaraan nuti qabannee dhufnullee hin jira jechuudha. Akkamitti Girmaa bira dhufte yoo kan jettan ta'e sababa Girmaa bira dhufeefillee baruu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti garuu wanti isinirraa eegamu amma sa'aatii kanatti sheerii godhaadha, viidiyoo daawwadhaadha. Yaada qabaattan immoo koomentii jalatti nuu kaa'adha. Yoommoo sababa Girmaa bira maaliif dhufte yoo jettanillee koomentii jalatti gaafii akkasii yoo na gaafattan ta'e viidiyoo gaafii qaba koomentii jala barreessa. Kun gaafii maal qabu ifa. Maal viidiyoo dalagu dhufe? Kun ifa isa akkasii sobdum hordoftoota kiyyammaa akkasii akka sobdum fedha. Lamaan nyaa'u maraafuyyuu bulleen laalla isinitti hin dheeressinu dubbiin baay'eetti farriitti hin fe'anii jedhu Oromoon. Kanaaf viidiyoo haaraa isiniif qabannee aga dhufnutti qophiidhaan nu eegaa. Har'a beeksisa kana dabarsuu dhufne malee haasa'u nuuf. Garuu ani viidiyoo dalaguudhaaf kan na kakaasu biyaans viidiyoon kuni maal jeesitti laayikii isaa app yoo ta'e nala alsara. እንደዚህ bifa kana sheerii maara wal biroo jira jarri lachuu wal biroo jira. Isinitti muddaa wanti isinirraa eegamu sheer laayik koomentii yaada keessan immoo takka takkaan koomentii jala deemnee sakkattaanii deebisii kennaa jechuudha. Anaa viidiyoon har'a dalaguu barbaannee wanta biraa wanta haaraa osoo hin ta'in akka beeksisaatitti isiniif qopheessine malee wanta haaraa qabannee kan addaa hin finne jechuudha. Garuu viidiyoo isa lammaffaa irratti wanti haaraa wanta adda ta'e wanta nurraa barachuu barbaaddanillee isiniif dhiyeessuu ni dandeenya. Yoo gaafii qabaattan immoo gaafii gaafachuun mirga guutuu qabdu isin. Keessattuu jechuudha. Keessattuu amma dhimma warqiitiin wal qabatee jechuudha. Haalli warqiin as dhuftee maal akka ta'e keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan isin fayyada. Maaliif nuti obboleeyyan keessanii haga dandeenyuun obbolummaan keenya afaaniin qofa osoo hin taane gochaa illee wal gargaaruu dandeenya. Kanaaf isin fayyadadhee abdiin qaba. Yoo viidicha kana hanga dhumaatti caqaftanii sheer gootanii waan isin fayyaduudha. Waan irraa barattanii waan boru isin irra gahu yoo nurra gahee wanti akkasii sun maal gochuu qabna kan jedhu sanii diitilii isaa yoo ni barbaaddan ta'e viidiyoon kun important no. Subscribe, like, share gochuu. Kanaaf hundumti keessanuyyuu turtii amma waan nufaana gootaniif galatooma isin jaalanna. Isin kabanya. Isin kabajamtoota horaa bulaa deebana. Subscribe gochuu garuu hin dagatinaa. Dagatina. Bye bye.